Hi guys, akkam jirtu. Baga channel keenyatti deebitanii nagaan dhuftan. Guyyaa har'aa haala kamiin akka online irraa qarshii hojjennu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Har'a application kan ani isinitti agarsiisuuf deemu application kana irraa viidiyoo ilaaluun, game taphachuunii fi wantoota garaagaraa hojjechuun akkasumallee nama affeeruun karaa ittiin qarshii argachuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf channel keenyaaf warri haaraa taatan channel keenya subscribe gochuun akka eegaltan, warri channel keenyaaf maatii taatan immoo viidiyoo kana yeroo jalqabdan viidiyoo kana like gochuudhaan akka isin eegaltan kan isiniif himu ta'a jechuudha. Kanaaf channel keenya Kiyyaa Tech kan jedhu kana keessa seenuudhaan hundumti keessaniyyuu warri channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan channel keenyatti dabalamaa isin jedha. Channel keenya kunoo isa kanadha jechuudha. Kanaaf subscribe gootanii channel keenya eegaltu amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsaa jechuudha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoon ani isiniif hojjedhee jiru applicationii irraatidha jechuudha. Applicationii maqaan applicationii kana Clip Claps jedhama jechuudha. Applicationii Clip Claps jedhamu kana irraati haala kamiin akka ittiin qarshii hojjennu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Applicationii kana Play Store irraa Clip Claps jettanii buufachuu ni dandeessu. Yookaan immoo salphaatti argachuudhaaf description box jala linkii isaa isiniif hin kaa'a. Akkasumas Telegram channel kiyya jalas linkii isaa yoo barbaadan isiniif hin kaa'a jechuudha. Kanaaf kallattiimaan irratti tuquudhaan applicationii kana keessa ni seenna jechuudha. Applicationii kana keessa erga seenne kunoo haala kanaatiin nuuf fida jechuudha. Continue with Google kan jedhu kana tuquudhaan gara fuulduraatti ni deemna jechuudha. Erga kana tuqnee booddee applicationii kana keessatti kan nuti hojjechuu dandeenyu emailii jechuudha. Emailii keenya emailii bilbila irraa baay'ee qabanne emailota keenya akka ittiin seennu nu filachiisa jechuudha. Kanaaf emailii tokko yookiin emailii isinitti tole filachuudhaan keessa ni seentu jechuudha. Egaa erga keessa seentanii booddee haala kanaatiin isiniif fidaa jechuudha. Applicationin kun haala kanaatiin isiniif fidaa. Bilbila kanarratti duraan waan hin baneeruuf jecha akkaawuntii haaraa na bansiisuu hin danda'u. Kanaaf akkaawuntii haaraa banuuf waan naaf hin danda'amneef jecha wanta inni isin gaafatu hunda allow gochaa, wanta inni isin gaafatu jalqaba irratti maqaa keessan isin gochisaa, dhiiraa fi durba keessan isin filachiisaa. Sana booddee profaayilii akka isin godhatan isin godhaa. Kana sadan guutuudhaan gara kanaatti isin fidaa jechuudha. Erga gara kanaatti isin fidee jalqaba wanni isin gootan bakka gara gadii rewards kan jedhu kana keessa yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Erga bakka rewards jedhu kana tuqxanii booddee gara olii kanaatiin maaltu jira? Redeem kan jedhutu jira jechuudha. Yeroo kanaaf redeem bakka jedhu sana erga tuqxanii bakka kanatti lakkoofsaan screen irra keessatti yookiin screen irratti isinitti agarsiisu kana lakkoofsa sana tokko tokko maal gootu bakka kanarratti ni guutu jechuudha. Erga bakka kanarratti lakkoofsa sana guuttanii booddee maal gootu bakka gara gadi kanaatiin jira kunoo bakka redeem rewards kan jedhu kun isiniif ifa yeroos bakka sana ni tuqxu. Lakkoofsa sana guutummaan guutuu isaatti barreessitu. Yeroo kana badhaasa $1 argattu. $1 badhaasa sanaatiin itti fufuu dandeessu jechuudha. Erga haala sanaatiin gootanii booddee gara duubaatti isin deebisa. Gara duubaatti deebi'uudhaan kunuutas kana spin kan jedhutu jira. Spin gochuudhaan gara tokko fuulduraatti ni deemtu. Sana booda haala kanaatiin spinii isiniif fida. Spiniin kun kiyya 4 irra jira. Keessan garuu 5 jedhee jalqaba jechuudha. Yeroo jalqabaaf yeroo jalqabdan meegaa spin kan jedhu kun haga $5 illee kan isiniif lakkaa'uu danda'udha jechuudha. Isarratti isiniif fida. Isarratti spin gochuudhaan carraa keessan fudhachuu dandeessu. Haga $5 iyyuu isiniif kennuu danda'a jechuudha carraan keessan. Kanaaf achi erga isa tuqxanii gara gadiitiin isa jiru tuquudhaan as keessaa spin gochaa carraa keessan ni ilaallattu. Kiyya chestii tokko naaf kennee jira. Waaw, koinii 500 naaf kennee jira. Haga $1 illee isiniif kennuu danda'a jechuudha. Carraan keessan taanaan naannoo haga $1 isiniif kennuu danda'a jechuudha. Amma kun akkuma carraa ta'e koinii 50 naaf kennee jira. Koinii kana haala kamiin akka gara $tti jijjiirrullee isinitti agarsiisa boodarra. Ammas spin goona jechuudha. Yeroo 4 nu kenna. Afranii yeroo hunda irra seenuudhaan deebiidha. Irra seenuudhaan yeroo hundumaa maal goona spin gochuu dandeenya jechuudha. Yeroo hundumaa irra seenee spin gochuu dandeenya jechuudha.
Kana booddee erga haala kana goone kun xumurree jirra. Amma gara duubaatti deebinaa jechuudha. Erga gara duubaatti deebinee amma haala kanaatiin jira jechuudha. Amma kana booddee maaltu nurraa eegama? Viidiyoo ilaaluudha jechuudha. Viidiyoo ilaalleerree hin nuuf kaffalaa jechuudha. Akkasumas immoo yeroo hundumaa sa'aatii 24 keessatti ishii kana dhufnee hojjechuu qabna jechuudha. Watch video for 1 minute jechaa jira. Daqiiqaa tokkoof viidiyoo ilaaluudhaan kooyinii 500 argadhu jechaa jira. Kanaaf gootuu kan jedhu kana tuquudhaan daqiiqaa tokkoof ilaala jechuudha. Daqiiqaa tokkoof kunootama viidiyoon gara gadiitti argitan kun daqiiqaa tokkoof sekoondii 5dha. Viidiyoo kana daqiiqaa tokkoof ilaaleen xumuraa jechuudha. Erga viidiyoo kana ilaalee xumuree booddee kooyinii I like to do the obedience training with our dogs because achirraa kooyinii 50 naaf kenna. Erga viidiyoo kana ilaalee booddee kooyinii 500 argadha jechuudha firiidhaan. Viidiyoo kana ilaaluufis kooyinii nan argadha. Achiis immoo qofaatti kooyinii 500 akka badhaasaatti naaf kenna. Walumaan ilaallaa jechuudha san. Amma kunoo akkuma argitan daqiiqaa 5 fi sekoondii 5 ilaalee xumureen jira. Kana booddee kooyinii kiyya bakka kana tuquudhaan kooyinii kiyya nama fudhaa jechuudha. Erga haala kanaan kooyinii kiyya fudhee booddee of duubatti deebi'uudhaan gara riwaardis kan jedhu sanaatti irra deebiitiin achan deemaa jechuudha. Ammallee yeroo tokkoof nan tuqaa jechuudha. Kana booddee kunooti haala kanaatiin jira. Kileem kan jedhu naaf fidee jira jechuudha. Amma gara irraatti yeroo ilaaltan kooyinii ani qabu kooyinii 53,639 qaba. Yeroo asii kileem godhumoo kooyiniin kiyya meeqa akka ta'u walumaan ilaallaa jechuudha. Kun amma 53,600 kan ture kun amma garuu kooyiniin kiyya 54,139 naaf ga'ee jira jechuudha. Kooyinii kiyyeenya kanallee deebilii godhachuu fi baay'ifachuu kan dandeenyus karaa itti dandeenyu qabnu osoo homaa tokko illee hin hojjetin. Kana gochuuf maal goona? Bakka kooyinii keenya yeroo tokkoof irratti ni tuqnaa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin nuuf fida jechuudha. Kan keessan yeroo haala kanaaf yeroo jalqaba keessa seentan bakka view jedhu kun kan keessan irratti baay'ee jechuudhaan fida jechuudha. Yeroo sana bakka baay'ee jedhu sana yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Kana booddee kunooti haala kanaatiin jira. Warroota kana isiniif fida jechuudha. Isin maal gootu kana keessatti kiyya baay'inaan receive jedheetu fidaa jira. Kan keessan garuu baay'ee jedheetu fida jechuudha. Hundumti isaa kooyinii keessaniitiin kooyinii bitatu jechuudha. Kooyinii keessan kana asirratti invest akka gochuutti waansa asirratti invest gootanii sa'aatii 24 booddee jira. Guyyaa 30 booddee jira. Guyyaa 14 booddee fi guyyaa 7 booddee kan isiniif kennamu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa 30 booddee kan isiniif deebi'u kooyinii 6,000 invest gochuudhaan kan garuu guyyaa 30 booddee kooyinii 15,000 ta'ee isiniif deebi'a jechuudha. Kooyinii 6,000 guyyaa 14 invest gootan torbee lamaaf jechuudha. Ergasii garuu kooyinii 10,800 argatu jechuudha. Guyyaa tokkoof kooyinii 5,000 yoo invest gootan boor sa'aatii 24 booddee 5,500 kooyinii 500 akkasumattiin isiniif argata jechuudha. Haala kanaatiin hojjechuu dandeenya. Amma kooyinii kiyya 54,139 irra jiru kana yeroon bakka receive jedhu kana meeqa akka naaf ta'u ni ilaalla jechuudha. Yeroo tokko tokko haala kanaatiin akka isin viidiyoo ilaaltan yookiin adsii garaagaraa akka isin ilaaltan isiniif fiduu danda'a jechuudha. Gara gadiitiin isiniif lakkaa'aa jira. Lakkoofsa haganni kana xumurutti eeguudhaan xumura irra immoo gara olii kanattis ta'e garuma tokkotti mallattoo X isiniif fida yookiin mallattoo xiyyaa wayii isiniif fida. Bakka xiyyaa sana yookiin bakka mallattoo X sana tuquutiin of duuba deebitu yeroo sana kooyiniin keessan isiniif dabala jechuudha. Amma kiyya lakkaa'ee xumuruutti jira. 4 irra geera 3dha. Amma walumarraan kan ilaalataa jechuudha. Amma mallattoo xiyyaa naaf fidee jira. Mallattoo xiyyaa kana yeroo tokkoof irratti tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin fida. Kanarrattis mallattoo X kana isiniif fida. X gootanii deebatti deebitu. Amma kooyiniin kiyya 51,000 kan ture sun 59,639 ta'ee jira jechuudha. Haala kanaatiin guyyaa guyyaatiin faayidaa guddaa irraa argachuu dandeessu jechuudha. Kooyinii keessan kan immoo haala kamiin gara doolaaraatti qayyarachuu dandeessu kan jedhus immoo kan isinitti agarsiisu ta'a. Asumaan duubatti deebina. Kana booddee kooyinii keenya jijjiiruuf gara gadii kanaatiin cash exchange kan jedhu jira. Yeroo tokkoof isarra ni tuqxu jechuudha. Kana booddee kooyinii keessan hamma barbaaddaniitiin guddisuu fi dabaluurree ni dandeessu jechuudha. Kooyinii keessan kana qabdanii irraa qannasaa haga barbaaddan jijjiiruu dandeessu jechuudha. Gara doolaaraatti
coinin keessan guutuu isaa jijjiiruu dandeessu xiqqoo isaas jijjiiruu dandeessu jechuudha. Amma jijjiiruu hin barbaadu waan ta'eef jijjiiruu haala kanaatiin jijjiiruu dandeessu jechuudha. Amma immoo lammaffaa immoo kan isinitti agarsiisu haala kamiin maallaqa yookiin doolaara as keessaa qabnu haala kamiin baafachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Kanaaf bakka kaash bakka jedhu kana yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Yeroo kana kunoo haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Doolaara isin qabdan asirratti isin agarsiisa. Bakka itti baafachuu dandeessan immoo kunoo asiin karaa lama baafachuu dandeessu jechuudha. Karaa PayPal baafachuu dandeessu, Azers kan jedhu keessa immoo maal akka jiru walumaan ilaalla jechuudha. Kanaaf PayPaltiin baafachuudhaaf doolaara 10 irraa qabee haga doolaara 50tti baafachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf baasuuf maal goona PayPal yoo qabaanne bakka kanarratti tuquudhaan PayPal keenya keessa gashinee haftee hin qabduchaa jira gahaa miti jechuudha jira. Kanaaf PayPal keenya email PayPal keenya itti galchuudhaan baafachuu dandeenya jechuudha. Karaa lammaffaa immoo maal akka of keessaa qabu walumaan ilaalla yeroo tokkoof irratti tuqnaa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin nuuf fide jechuudha. Kanaaf nuti karaa kan baafachuu dandeenya karaa lammaffaa nuti baafachuu dandeenyu mobile charger jechuudha. Mobile charger kan jedhu kana tuquu ni dandeenya jechuudha. Yoo barbaannes immoo doolaara lamaan coinii 100 fi 50 bitachuu dandeenya jechuudha. Bittanis immoo maal akka gochuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma mobile recharge kan jedhu keessa seennee yeroo tokkoof isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin isiniif fida jechuudha mobile recharge yeroo isin tuqxan. Kanaaf jalqaba maal gootu isin bakka choose country kan jedhu sana yeroo tokkoof irratti tuqxu jechuudha. Kana booddee as keessaatii biyya keessa jiraattan naannoo keessan filattu jechuudha. Biyyi keessan biyya maaliidha akka jedhu isin gaafata jechuudha. Kanaaf warra Itoophiyaa keessa jirtan Itoophiyaa kan jedhu irratti yeroo tokkoof ni tuqxu. Kaardii lakkoofsa Itoophiyaatiin isiniif guutuu waan ta'uuf jechuudha. Ammoo operaatorii filadhu jedha select please select operator kan jedhu irratti yeroo tokkoof tuquudhaan operaatorii keessan Itiyoo Telekoom immoo Safaricom kan ta'e irratti filattu. Fakkeenyaaf amman Itiyoo Telekoom jedheen guutaa. Itiyoo Telekoom jettanii erga guuttanii yookiin Safaricom jettanii erga guuttanii booddee lakkoofsa bilbilaa keessan galchaa jechaa jira. Lakkoofsa bilbilaa keessan asitti 9 jettanii lakkoofsa bilbilaa keessan 9 irraa kaatanii lakkoofsa bilbilaa keessan itti barreessu jechuudha. Amman lakkoofsa ofumaan hanan argetti barreessaa jira. Erga lakkoofsa bilbilaa keessan haala kanaan barreessanii booddee gara gadiitiin confirm kan jedhutu jira. Confirm kan jedhu sana yeroo tokkoof ni tuqxu. Innis maal isiniin jedha haala kanaatiin isin gaafata jechuudha. Doolaara 10 immoo doolaara 15 immoo doolaara 20 hanga doolaara 25tti kaardiidhaan baafachuu dandeessu jechuudha. Doolaarri 10 kun isaaba duraatiin taa'ee jira jechuudha. Isaabni birrii 390 kan jedhu kun isaaba duraatiin kan inni taa'ee jiru. Amma garuu birrii 530 wayiidha. Kanaaf doolaara 10 naannoo birrii 530 wayiitiin baafachuu dandeessu jechuudha. Karaa kaardii mobaayilaa keessanii yoo barbaaddan immoo kaardii kana irraati gara bank akkaawuntii keessanitti galagalchachuudhaaf teelebir akkaawuntii banattu teelebir akkaawuntii keessanitti galchachuudhaan karaa mobaayil baankingii yookiin karaa baankii barbaadanitti yoo taanaan baafachuu ni dandeessu jechuudha. Amma immoo kan ani isinitti agarsiisu haala kamiin immoo coiniin sun maal akka nu fayyadu coinii sana yoo binnes coinii kana fakkeenyaaf amma yoo binne coinii kanaan maal gochuu akka dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a. Kanaaf duubatti deebinee gara baafata duraatti deebinee isin agarsiisa. Kanaaf amma haala kanaatiin duubatti deebinaa coinii sanaan maal akka fayyadamnu kan isinitti agarsiisu ta'a. Amma coinii 59 qabu kana gara doolaaraatti hin jijjiiru waan isiniin jedheef maaliif akka ta'e amma isinitti agarsiisa jechuudha. Amma 10,000 gold chest 10 bitadhu jiraasi asii immoo 4,000 silver chest 10 bitadhu jechaa jira. Kanaaf amman gold chest bitadha jechuudha. Isinis gold chest bitadha. Maaliif jennaan gold chest kun haga doolaara 10tti faa yeroo badhaasa isin badhaasu qaba. Haga doolaara 15 faa yeroo badhaasa isin badhaasu waan qabuuf gold chest bitadha isiniin jira. Silver chest coinii qofadha faayidaan isaa. Kanaaf gold chest irratti bitachuudha. Amman 10 doolaara 10,000 biteen isinitti agarsiisa jechuudha. Coinii 10,000 jechuudha dhiifama. Amma kun 49tti deebi'ee jira jechuudha coiniin kiyya. Kana booddee duubatti deebi'een maal akka inni na fayyadu eessatti akkan bitadhes isinitti agarsiisa jechuudha. Eegguun ani bitadhu maal naaf godhaa bakka reward jedhu kana yeroo seenne keessa ilaallu
maal naaf godha isinitti agarsiisa jechuudha. Asitti dhufee naaf dabalaa jechuudha. Egaa kun asirrattidha kan inni naaf dabalu jechuudha. Kun 14 kan jedhu kun asirratti jechuudha. Bakka kana keessatti isiniif dabalaa deema jechuudha. Yeroo isin bitan 10 isiniif dabalaa deema. Yeroo kana open gootanii achi keessa seentu jechuudha isinis. Yeroo isin keessa seentan haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Wanta inni as keessa isin filachiisu club coins 80 naaf kennee jira. Isinis irratti tuttuquudhaan kan inni isiniif kenne fudhattu jechuudha. Kunati yeroo tokko haala kanaatiin rafflii fa'aa isiniif kenne jechuudha. Wanti inni isiniif kenne haala kanaatiin isinis numa fudhattu. Isis coinin keessanis gubbaarraa isiniif dabalaa deema 49 kan ture sila 51,270 ta'eera. Coinin keessanis isiniif dabalaa deema akkasumas immoo isiniif raffliis isiniif kenna jechuudha. Rafflii sana maal akka gootan isinitti agarsiisa jechuudha. Kana booddee yeroo inni isiniif kennu raffliin keessan kun as kanatti isiniif banamaa deema jechuudha. Haala kanaatiin rafflii keessan asiitii yeroo inni isiniif banamu haala kanaatiin isinis seenuudhaan carraa keessan ni mokkortu jechuudha. Kunooti raffloonni garaagaraa as keessa ni jiru. Abbaan $10 jira, abbaan $1 jira, asiis abbaan $10 jira. Abbaan club coinii 500 ni jira. Amaazoniinis immoo abbaan $10 ni jira jechuudha. Kanaaf nuti mee amma warra kana lamaan keessa tokko isaanii carraa keenya haa ilaallu. Kanaaf tokko isaa irratti ni tuqnaa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif fida bakka play kan jedhu sana yeroo tokkoof irratti tuqtu jechuudha. Kana booddee innis haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Yookiin haganni isiniif fidutti xiqqoo shanii eegdu. Egaa haala kanaatiin yeroo inni isiniif fidu isin kana warra inni isiniif fide kana keessaa tokko isaanii ni filattu jechuudha. Kana keessaa kan carraa keessan ta'e tokko keessaa ni filattu jechuudha. Yookaan stretch one time yeroo tokkoof qofa kan isin banuu dandeessan jechuudha. Kana as keessaa tokko kanuma carraa keessan isiniif fide tokko keessaatii maal gootu ni bantu jechuudha. Amman mee kana banee waliin haa ilaallu maaltu akkanaaf ba'u. Kana booddee asiitii confirm ni gootu jechuudha. Wow. Amman club coinii 1,000 argadheen jira jechuudha. 53,857 naaf ta'ee jira jechuudha. Kanaaf collecting godha jechuudha yeroo tokkoof. Kunooti osoon as kana yeroo tokkoof tuqeera ta'e club coinii 30,000 nan argadhe jechuudha. Garuu akka carraa ta'eetiin as kana tuqee club coinii 1,000 argadhe jechuudha. Hundi isaa keessaa 1,000 jira garuu as kana 30,000 jira ture. Carraa koomiti kanaaf kan argadheen jira. Mee isa lammaffaas immoo waliin haa ilaallu maal akkan argadhu. Kana booddee haaluma kanaatiin isa kanas ni banna. Garuu isin yeroo kana amma isinitti agarsiisuuf jedheen bane malee yeroo walitti baay'atu malee hin baninaan isiniin jedha. Kanaaf isa kanas haga inni nu banutti eegna. Kana booddee yeroo inni haala kanaatiin nu dhufu keessaa tokko isaa filannee ni banna jechuudha. Amma immoo kaman filadhaanii mee kana filadheen waliin haa ilaallu. Carraa kotaana haga $10 illee argachuu nan danda'a. Kanaaf keessaa tokkuma irratti tuqneera. Mee waliin haa ilaallu. Wow. 0.10 argadheen jira jechuudha. $0.10 argadheen jira jechuudha. Kanaaf collect godheetiin kanas
ni fudhadha jechuudha. Ergan kana fudhee booddee haala kanaatiin isinitti agarsiisa jechuudha. Yoo isa cufameeru immoo haala kanaatiin isinitti agarsiisa. Kana jechuun as keessa kan jiru hundi isaa yookaan naaf banameeru 0.10 ture. Kanaaf anis kan argadhe 0.10 dha. Haala kanaatiin argachuu dandeessu. Haala kanaatiin coinii keessan funaannachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma duubatti deebina. Isin garuu yogguu inni hundi isaa walitti baay'ate isiniif banamu malee hin baay'inaan isiniin jedha. Maaliif jennaan carraa guddaa isiniif hin kennu. Yeroo xiqqootti bantan haa baay'atuuti. Yeroo inni baay'atu walitti banaan isiniin jedha. Kanaaf haala kanaatiin hojjettanii baafachuu dandeessu. Haala kanaatiin karaa PayPalis banachuu baafachuu dandeessu. Karaa lakkoofsa mobaayilaa keessaniis immoo kaardii isaatiin baafachuu dandeessu. Waan isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Yogguu riwaardii gootanii doolaara tokko jalqaba argattan immoo koodii ani isiniif kaa'e sana galchuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf wanta isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalatti na gaafadhaa. Karaa telegiraamiis na gaafachuu dandeessu. Isiniif hin deebisa. Yoo waan viidiyoon irratti hojjetamu ta'es immoo viidiyoo isiniif hin hojjedha. Galatooma waan hordoftaniif warri immoo viidiyoon kun isinitti toles immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaan naaf tura.